raadiyoo Finfinneeti. Raadiyoon Finfinnee sagantaa isaa torbanitti guyyaa tokko gaafa qibxataa gama saatalaayitiidhaan sarara Oromiyaa miidiyaa neetwork irratti isiniif dabarsu amma jalqaba. Miidhaan hidhattoota liyyuu poolisiin uummata Oromoo aanaalee baha Oromiyaa keessatti qaqqabsiifamu akkuma tuffetti jira. Kun mataa oduu keenya guyyaa har'aatii harka fuunee dhaggeeffattoota keenya kabajamu nagaan keenya bakka irraan dhaggeeffachaa jirtan hundatti isin qaqqabu. Sagantaa keenya fulbaanaa 19 bara 2017 walitti deebinee jirra. Kan har'aa keessatti kutaa 5ffaan gaaffiif deebii maanguddoo Oromoo Obbo Lubee Birruu waliin goone oduutti aansuun isiniif dhiyaata. Turtiin keessan haga xumuraatti waliin haa ta'u kan isiniin jedhu an odaa sabaatii amma oduu gurguddoo torbanii isin dhageessa. Miidhaan hidhattoota mootummaa naannoo Somaalee liyyuu poolisii jedhamaniin uummata Oromoo daangaa Oromiyaa bahaa jiraatan irratti gaggeeffamu jabaatee itti fufee jiraachuun beekame. Lakkoofsi lammiilee Oromoo naannoo Somaalee keessaa buqqifamanii gara Oromiyaatti godaansifamaa jiranis 100tti kan tilmaamamu akka ta'e ragaaleen fuula sabaa himaalee garaagaraan dhiyaachaa jiran ni mirkaneessu. Haaluma kanaan lammiilee Oromoo godaansifamaa jiran kana dandamachiisuu fi qubsiisuuf gargaarsi maallaqaa uummata Oromoo biyya keessaaf ala jiraataniin arjoomamaa kan jiru yoo ta'u, gargaarsi kunis biyya alaa irraa dhaabbata wal gargaarsaa Hirphaa Internaashinaal jedhamuun marsariitii Goonfandimii jedhamu irratti walitti qabamaa kan jiru akka ta'edha. Gama biyya keessaan ammoo herrega baankii hojii gamtaa Oromiyaa irratti dirmannaa lammii kanaaf banameen taasifamaa jira. Haaluma wal fakkaatuun simannaa fi deeggarsi lammiilee Oromoo gara Oromiyaatti godaansifamaa jiran kanaaf jiraattota magaalota Oromiyaa bahaa keessatti godhamaa jirus daran jabaa ta'uu odeeffannoon arganne ni mul'isa. Oduudhuma wal fakkaatuun weerarri hidhattoota mootummaa naannoo Somaalee liyyuu poolisii jedhamaniin godinaalee kibbaaf baha Oromiyaa irratti adeemsifamaa jiru kan bakka isaan hin buune ta'uu lammiileen Somaalee biyyoota garaagaraa keessa jiraatan gama hogganoota waldaalee hawaasaa isaaniin ibsachaa jiru. Akka odeeffannoon gama sabaa himaalee garaagaraa irraa arganne kun mul'isutti humni waraana poolisii addaa naannoo Somaalee yookaan liyyuu poolisii jedhamuun beekamu kun waggoottan 5 darban lammiilee Somaalee hedduu irratti ajjeechaa, dararaa fi miidhaa qaqqabsiisaa kan ture yoo ta'u, gochi balaaleffatamaan hidhattoota liyyuu poolisiidhaan uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru kunis obboleeyyummaa uummata Oromoo Somaalee gidduu waggoota dheeraaf jiru booressuu akka hin qabne bakka bu'oonni hawaasaa lammiilee Somaalee kun dhaamsa isaanii dabarfachaa jiru. Haaluma wal fakkaatuun hooggantoonni hawaasaa Oromoo hedduunis shirri kun kan adeemsifamaa jiru mootummaa nageenya uummata Oromoof Somaalee booressuuf dantaa qabuun akka ta'e dhugaa ba'uun uummatni Oromoof Somaalee harka wal qabachuun bakka hundatti gocha ammeenyaa uummata lameen irratti adeemsifamaa jiru kana dura dhaabbachuu akka qabanii fi balaaleffachuus akka qaban waamicha isaanii dhiyeessaa jiru. Oduu birootiin ministeerri muummichaa Itoophiyaa Obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny ibsa dheengadda gaafa fulbaana 17 bara 2017 sabaa himaaleef kennaniin walitti bu'iinsa naannoo daangaa Oromiyaaf Somaalee gidduutti uumame furuuf mootummaan federaalaa hojjechaa kan jiru ta'uu fi daandilee gurguddoon naannoo lameenis humna nageenya eegsisaa federaalaan to'atamuu akka qabu ajaja kan kennan ta'uu odeeffannoon raadiyoo sagalee Ameerikaa afaan Amaaraa irraa arganne ni mul'isa. Haa ta'u malee humni poolisii federaalaa fi raayyaa ittisa biyyaa hidhattoota liyyuu poolisii tumsuun tarkaanfii jiraattota godinaalee Oromiyaa bahaa irratti fudhachaa kan turan ta'uu jiraattotni himachaa turuun isaanii ni yaadatama. Dhaabbatni miidiyaa beekamaa Aljaziiraa jedhamu waajjira isaa Finfinnee keessatti banuu ifa godhe. Aljaziiraan bara haaraa biyyattii 2010 irratti waajjira isaa Finfinnee keessatti kan gadi dhaabe ta'uu kan beeksisan dura ta'aa waajjirichaa Obbo Muhammad Xahatii oduun har'aaf qindeeffannes akka kana. Gaafii cidha godhachuuf karoora baafanna yookaan walga'ii qindeeffachuuf. Yeroo tokko tokko ammoo eebba yookaan giraajuweeshinii kabajanna. Gaafii immoo guyyaa dhalootaa ayyaaneffachuuf. Gaaf nyaata mi'aawaa hiriyyaa yookaan maatii waliin soorachuuf saganteeffanna. Akkasumas tajaajiloota biroo kana fakkaatan argachuuf. Maarree bakkaaf teessuma miidhagina aadaan faayame qopheessee kan isin eeggatu, nyaata aadaa biyyaa gosoota garaagaraa tolchee mi'eessee kan isin simatuu fi
dandeettii maamiloota 500 wal faana keessummeessuun bakka mijatu Abis Ethiopian Restaurant and Event Center quunnamaa. Teessoon 1042 South Pier Street, Aurora, Colorado. Zip code 80012. Bilbilli 303-350-7162. Abis Ethiopian Restaurant and Event Center. Haja kolgaltummaaf baqataa yookaan immigireeshinii wal qabatan irratti tajaajila gorsa seeraa kennuun beekama. Dhimmoota kanaan wal qabatan biroo irrattis abukaatoo ta'uun tajaajila. Barakat Samuel Bambury Attorney at Law. Teessoon 7826 Eastern Avenue, Northwest Suite 409, Washington DC 20012. Dhimmoota baqataaf kolgaltummaa wal qabatan irratti gorsa yookaan gargaarsa yoo feetan lakkoofsa bilbilaa 143 763 1991 irratti bilbiluun mariisuu hin dagatinaa. Barakat Samuel Bambury Attorney at Law. Abbootiin qabeenyaa Oromoo yookaan daldaltootni akkasumas bifa garaagaraatiin tajaajila hojiin wal qabate kan kennitan gama raadiyoo Finfinneen oomisha yookaas tajaajila keessan uummatatti beeksifachuuf yoo fedha qabaattan gama teessoolee keenyaan nu quunnamaa isiniin jenna. Sagantaan keenya ammas itti fufa. Hayyee Obbo Lubee Birruu torba shanii fi waliin turree amma kutaa shanaffaa ta'uu isaati kuni yeroo dheeraa fudhattanii waan beektan waan dhageechan waan keessa dabartan raadiyoo Finfinnee wajjin qooddachuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa hin jedha. Egaa dhaggeeffattoonni keenyas baay'ee hordofaa jiru kana har'aa hin xumurra jennee abdannaa. Akkuma beekamu Oromoon har'a rakkoo keessa jira gama naannoo liyyuu poolisii Somaalee jedhamu kanaanii. Mee dursinee isaan kana yaadni keessan maali waa'ee kanarratti uummata Oromootiif yaada maalii dabarsitu dursinee kanarraa jalqabna. Erguma shaggaritti galee qabee daa'imummaadhaan jechaa kooti lola biyya impaayeraa san keessatti lolli Somaalee yeroo hundumaa hin dhaga'ama. Mootummaan darbees kan bara Haile Sillaasee suni loltuun isaa nama baay'eedha kan guddina Somaalee irratti akka Somaaleen biyya ishii babal'isuu kan barbaaddu irratti akka lolaa turani. Mangistuun faanis bara isaanii akkasuma lolaa turan. Egaa kana biyya gaafa Afrikaa jedhamu kana caalattuu Somaalee oggaalaallee Ogaadenis dabalatee wanni tokko Somaalota mataa keessa kan jiru jira. Ammattillee mootummaan Wayyaanetii fi mootummaan haaraa biyya Somaalee Republic kuni waan akka durii mootummaan Wayyaanee kuni guutummaan guututti ajajuu maqaa al-shabaabitti qabattee ajajuu sunillee gadaa bu'u malee ammallee taanan hootole jedhee mootummaan ammaa kun biyya Somaalee Ogadeen oggaa kan gadi lakkisu taate mootummaan ammaa ka Wayyaanee kun kan mootummaan Moqodishoo giddiin qabu hin jaalata malee ammatti garuu waan mul'atu ani keechan jira jedhee waan mul'atu wanni godhe hin jiru. Namoota tokko loltuu isaa ergee warra booji'amantu jira kan Ogadeen hin ta'in kan Somaalee ta'an lola keessatti warri qabamanii jechuu kooti. Kanaafi ka harka waa jalaatiin Somaaleen matumti isaatu keessa jira. Maalinni Ogadee ta'ee Somaalee Republika ta'ee waan isaan barbaadan biyya caatii magarsuu, biyya buna magarsuu, biyya mukni dhadhaa dhaluu, biyya akkasii akka barbaadan seenaa
fedhii Somaalee waan tanaan dura beeknu namni baay'een kana akka gaariitti hubata. Egaa dubbiin ta'uu fi waan akka jedhasan ta'uu waan dadhabameef Ogaden Liberation Front kan jedhamu uumame inni kan uumame bara baay'eedha. Duraan Somaalee Bilgeed kan jedhamu Galbeed kan jedhamu kan Somaalee hunda walitti qabu erga isa inni dhaamee booddee kan Ogadee kun mataa ofiisitti warri Ogaden National Liberation Front jedhanii maqaa baafatanii qabsoo jalqaban. Hammam jaboo yaa ta'anii hammam laafoo haa ta'anii beekuu hin dandeenyu. Kanarraa naanee immoo naannoo sanitti adda bilisummaa Oromoo immoo naannoo sanitti akka soso'u sirritti quba qabna. Kanaafi fedhiin Ogadee amma harkaa qabu biyya Ogadeen odoon ta'in biyya Oromiyaatti tarkaaffachuudha. Biyya Oromiyaatti ol guddachuudha. Maalifi tanumaan dura dhaloonni ammaa kuni waan inni barataa ture mana barmootatti barataa ture bakka fedhetti kan barataa ture biyya Somaalee jechaan hamma dhaqee laga hawaasoo kan Adaamaa ga'utti kana biyyi Somaalee bal'oo Somaalee guddittii takka ijaaruun hin danda'amama kan jedhamu dhalatee kan lafarra deemu ilmii fi intalti Somaalee hin amanu. Kuni hoggaan Somaalee jedhee Somaalee hundumaa. Ogadeen immoo ammatti Somaalee Republikiin kana keessa seentee biyya namaa keessa seentee biyya namaa boorechuu hin barbaadu. Sababni isaa maalinni Somaaluma tana kan amma mootummaa tolfattee tana kan gadi dhaabee jiru Ameerikaanidha. Fedhii Ameerikaanii malee keessa seenuu hin barbaadu rakkoo amma dangaarratti Somaalee fi Ogadee fi Oromoo walakkaatti dhalate kana Somaaleen ifaan keessa seenuu hin barbaadu. Tokko kana. Kanaaf namoota ishii suuta loltuu ishii deemaa qarqaaraa warra Ogadeen jetteeti ergiti malee. Kanaaf egaa evidensiin argameera. Kan lammataa garuu Ogadeen jabaattee biyya hamma ta'e kan Oromoo biyya cooma hoo irraa fudhachuu dandeeche Somaaleen hin jibbitu Somaaleen kana kan jaalatu kan barbaadu. Garuu biyya keenya sanii 97tti dangaan ijaaramee jira, referendamiin tolfamee jira jedhamee yeroo baay'ee irra deddeebi'amee haasa'ama. Biyyi Ogadeen eechaa ka'eeti eecha ga'ee eechatti dhaabbataa magaalaa xixiqqoon kamtuu karaa Ogadeen oolaa kamtuu karaa Oromoo oolaa biyya Oromoo oolaa kan jedhamu 97tti kana qulqulleechinee jirra. Kan Oromoo kanuma filmaatan ummanni achi keessatti qarqara irratti wal makee jiru irra caalan kan barbaade yaa ta'u jennee irra caalan Oromootti biyyuma Oromoo irratti kan godhame referendamiin namni immoo baay'een Oromoota isaan akka filanitti biyya Oromoo ta'ee irra deddeebi'anii lammaanis kanuma haasaa dangaan keenya kan referendamiidhaan ta'e suni hin tuqamuu isumarratti dhaabbannaa kan jedhama propagandaan kan himamu kana. Oromoon immoo dhugumaan lolu keessattuu Oromoon naannoo sanii kan ibiddi irra bu'aa jiru kan tanaan duraa kan darbe lafallee ummatallee biyyallee dhabne Somaaletti bara referendamii sanii amma garuu kan ammoo kan 97 qabee nu harkatti hafe kana gadi lakkifnuu jedhaniitiin ummanni keenya kan lolaa jiru. Lolli kun amma tasa itti ka'anii warri Somaalee Liberation Front wajjiniin Ogaden Liberation Front wajjiniin rakkoo ammatti kan ka'e hin jiru. Garuu guruppii biraa warra biraa wayyaaneen barsiiftee leenjiftee kan tanaan dura isaanii abjuu hamma Adaamaa san mataa keessa naqxee saniinachi isin barbaannan
hamma barbaadanitti deemuu dandeechuu kan jedhamu karaa bantee fi namoota wayyaanee itti maktee isaanillee wal mari'atanii lakkiin barbaannu akka hin jenne itti maktee akkasitti Oromoo irratti amma duulchisaa jirti. Kana guyyaa guyyaadhaan kan ijaan agarru. Hamma amma Oromoon lafa dhabaa jira. Miidiyaa irratti gadi lakkisiifnee kan jedhamu hin jira. Kanuma keeti kan gadi lakkifte sun hamma tokko malee amma kan referendamii 97 itti walii galan qarqarri biyya sanii ammallee harka Ogadeen jira. Harka Ogadeenitti hafee jira. Haa ta'u malee amma isa caalaa deemuu waan barbaadaniif egaa tabba Oromootti gadi ba'anii gammoojjii san keessa tabba Oromootti gadi ba'anii biyya loon tikfatan biyya loon gurguddaan jiraatu gaala dhiisanii sanitti darbuudha isaan kan barbaadan. Kana qabannaan biyya gaarii qabachuu barbaadu. Kana gaa kan Ogadeen godhuu barbaadu. Takka kana poointii lammataa immoo ilaalla. Amma maal godhu Somaaleen biyya qabatte Somaalee irra qubachiif bakka fiddee namoota Somaalee ta'an irra qubachiif. Yeroo gabaabaa keessatti referendamiin nagaa fiduudhaaf referendamiin biraa ta'uutu isarra jira jedhe. Amma erga laaltee namoota humna qaban kan jaalaltee biyyaatiin waan lolataniif barbaadaman kaan irraa hiitee kan loluudhaaf hin ta'a jedhamu irraa hiitee kaan biyyaa baaftee lafa duubatti hambiftee Somaalee fiddee irra qubachiiftee hamma xinnoo tokko Oromoo dhiiftee referendamii of internaashinaal irratti beekamsa argachuudhaaf wanni godhan sirriidha jechuudhaaf lakkii mootummaan Abashaa homaan goone uummanni filee waan barbaadu yaa godhuu referendamiin yaa deemuu jedhama. Referendamiin hoggaa godhame Oromoon citee achitti hafe maanooritii ta'a. Kuni qabachuudhaaf akkatti tolu sartifikeetidha warra wayyaaneeti. Biyyi suni Baabbileen kan Somaaleeti jechuudha fi uummanni Baabbilee keessa jiran lakkoofsi isaanii kaan keechaa hiitee kaan keechaa ariitee lakkoofsi isaanii hoggaa xinnaate Somaalee fiddee achi keessa qubachiifte warra xinnaa lakkoofsan xinnaa ta'e isaanii wajjiniin walitti qabdee amma filmaata godhadhaa jetti. Oromoon Oromiyaa barbaada. Somaaleen amma kan qubate haaraan hundumtuu Somaalee Ogadeen barbaada. Saniin achi kunooti Baabbileeni uummanni Baabbilee Somaalee barbaade jetti wayyaaneen. Kana yeroo hundumaa intiriigii liigaalii fakkeeffattu kan qabattu yeroo hundumaa kan biraa balleechaa ufii nagaa deemokiraatawaa kan uf gootu kana. Kanagaa malli Somaaleen qabdu kana. Kuni wayyaaneen dhibba keessaa dhibba kuna akka ta'u irratti hojjetaa jira. Kanaan dura kan namni baay'een deddeebisee jedhee lakkoofsa Oromoo fi biyya bal'aa Oromoo xinneechuu lakkoofsa Oromoo immoo maanooritii gochuu hin danda'amama kan jedhe suni achiin hamma ta'e ummata Oromoo irraa kuttee Somaalee keessatti referendamii hidhanii achitti akka hafan goote hamma hafan immoo bifa biraatiin ummatuma dangaa jiranitti kukkuttee raawwatte Oromoo jidduutti xinnoo takka hambisuudha ishii Somaaleen wayyaaneen kan barbaadu. Kanaafi lolli kuni lola dhugumaan warri Ogadeen suni Oromoo hammana onnatanii hin haleelle Oromoo jedhanii onnee baasanii lolan odoon ta'in ajaja wayyaanitiin lolaa jedhamaniiti. Hin beeknu isaan keessas namni hidhame hin dhabamu. Hin lollu lakki lolli kuni obboleewwan keenya walitti nu naqaa jedhanii warri didan hin dhabaman. Somaaluma keessa warruma Ogadeen kana keessa hin dhabaman. Amma warri ammatti akka Liberation Frontiititti jiraatan achuma Ogadee keessa jiru. Isaan involved hin taane kana keessatti. Kuni jarri warra wayyaaneedhaa gabbare. OPDO nu qabnu san akkasuma suni jarri immoo akkuma OPDO kanatti wayyaanee wajjiniin
warra jiraate. Egaa jarreen kun jireenya mataa isaaniiti, ajaja isaaniiti. Akkuma kan keenya lakkiin tuqinaa jara kanaa, lakkiin tuqinaa hin jiru, lolluu hin jiru, soba odeessitu jedhee raawwatee namoota gaafii tokko tokko gaafatanii isin warruma abbaa gadaatu ta'uu hin dandeechan jedhamanii akkasitti arrabfaman kana warri achi immoo jabaadha jedhanii warra ogadee immoo Oromoo irratti akka humna irratti argatan karaa OPDO'nitis wanni ta'e hin jiru. Afaan namaa qabuu malee hin dubbatinaa malee callisaa hin finnaa calqabnee jirraa callisaa oggaa kunoo akkas ta'edhaan soba odeessitu wanni akkanaa hin jiru. Lolli hin jiru, kan booji'ame hin jiru, kan biitti fudhatamte hin jirtu. Falama akkasii kana gaa ija baasa akkasii odoo iji namaa argu odoo hunduu beeku akkamitti dubbachuu akkamitti amansiisuu danda'ama. Kana waan akkasiiti amma kan jiru mariidhanii biyya Oromoo dhugaa isinitti muudhafi biyya Oromoo hamma ta'e hamma danda'an hamma faajjiin isaanii irratti gad dhaabbate sanii hamma danda'anitti hamma dhaabbadhaa wayyaaneen jettuunitti ammallee taanaan warri ogadee hin dhaabbatan ajajuma wayyaaneet eegu isin gahee dhaabbadhaa jettiin Adaamatti dhaabbadhaa jettiin ta'a laga Hawaasitti dhaabbadhaa jettiin ta'a hin beeknu garuu biyya san fudhachuudhafi ogadeen dhibba keessa dhibba garaa kutattee kaate wayyaaneenis dhibba keessa dhibba isaanii dhachiisee akka nutti duulan godhaa jira. Kana ammatti kan jiru malan qabnu wayyaanee loluudhaaf lolli kun dhugaadhaan ani himuu kanan barbaadu lola Harargeetii miti lola Baaleetii miti lola Booranaa duwwaa miti lola Arsiitii miti hookan lola ummata naannoo san jiraniitii miti kuni kanuma Oromoo hundumaati hoo funyaan asii dhiigu bakkeen biraa dhaqni hundumtuu dhukkubsachuu qaba kan kiyyaa miti maaltu na dhibee miti akkuma tanaan dura Finfinneedha fi oggaa Finfinneedhaa sosso'anii Finfinneen keenya jedhanii ijoollee xixinnoo loon tiksitu kan Baabbilee fi Gursum jirtu kan Dirree Dhawaa fi Boorana jirtu Finfinneen keenya jedhanii isaan yaadanilleedha faaruudhaanilleedha jabaadhaa Finfinneen keenya jedhanii sirbaanilleedha agarsiisassan ijoolleen xixinnoon kan waan biraan qabaanne ijoolleen xixinnoon karaasanii kanaafi har'atti duulli keenya kan jiru kan danda'e qawweedhaan dhaqee qarqaaruu itti uf makee ilmi Wallaggaa tokko har'atti boordarii sanirratti dhaqee warra Harargee wajjiniin dhaabbatee du'uu qaba. Ilmi Tuulamaa tokko deemee achitti du'uu qaba. Maaliif kophaa isaanii du'u obboleewwan keenya achitti Boorana dhaqee du'uu qaba. Ilmi Ilubaaboor tokko ilmi Jimmaa tokko hoo kanallee dhagaanii xinnoo itti dhukkubsate keessattuu warri Ilubaaboor warri Jimmaa maal eegu eenyu eegu ka'uutu isaanirra jira akka jalduu kana ta'uu maalti isaan dhoowwe akka Amboo ta'uu maalti isaan dhoowwe akka Dambidolloo ta'uu maalti isaan dhoowwe maaliif isaanis hin dhiigin kana ummanni keenya gaadumu kophaa isaanii eenyu ta'uu barbaadu karaa fuulduraa Oromiyaa malee Oromoo malee jiraachuu akka hin dandeenye beeku sarra jira bakka jiru Oromoon hundumtuu kanatti warra qarqara ogadeen jiru kana warra kophaa isaanii lolan kana wajjiniin dhaabbachuutu isaanirra jira. Beektaa raayituun biyyatti waaqoon lolatti jalqabe biyyatti jajjaboon Oromoo keessaa baate kan irra lolluuf kanaaf biyya sanii kan ka'e ibsaan bilisummaa biyya sanii ka'eeti kan har'a bakka kana nu geechise ka'iitiin jeneraal Waaqoo warra achi keessa jiran hunduma isaaniitu eegaa turan barasan biyya sanii bee amma kan fudhataa jirtu baandiraan irratti dhaabbatee jira kuni du'aati miti Oromoodhaaf dhugaan isinitti hima biyya sanii har'a kan fudhatamaa jira baandiraan irratti dhaabbatee jira kana akkamitti Oromoon gadi lakkisa harka tokko maal godhu harka tokko gaasirraa muran waraabechi dhufee harka tokko gaasirraa nyaatu
sun immoo dhaabbatee laala harkuma tokkicha sirraa fudhate callisi jedha jechuun isarra hin jiru. Waraabicha irraa dhowwuutu isarra jira. Kanaaf jirana waraabichi nu nyaataa jiru karaa tokkoon karaa wayyaaneti, karaa tokkoon karaa ogadeen, karaa tokkoon karaa warra qarqara Oromoo jiran akka waraabichaatitti nutti birmataa jiru. Kanaaf Oromoo bakka jiru hundumaa'u akka dhiiga tokkotti akka sanyii tokkotti walii wajjiniin dhaabbachuun baay'ee barbaachisaadha. Kana gochuu baannan akkasuma yeroo biraa kanas sodaadhu Amaara fiddi beeki Amaara fiddi abbaa ceesiftee salaalee qabatti saniin achi akkasoo gadi buute karaa olaanuun immoo warra Gaambellaa fiddi akkasuma jedhanii raasanii asoosaa warreedii harka isaanii galeera biyya xixinnoo immoo qabataa deemu akkasuma godhu karaa hundumaanuu qarqaraan hadiyyaa yeroo baay'eedha kan Oromoo irratti kaasuu barbaaddu. Geediyoon already hamma taatee biyya fudhateera. Biyya dur Oromoo loon irratti tiksu warra gujiirraa fudhateeti harkaa qaba. Wayyaaneedha kan kenneef Oromoo waraanee irraa ari'e hoggaa isaan ofirraa dhoowwane. Wanni kuni xinnaatee irraa mummuramuun erga calqabee tureera. Garuu amma dhufuun isaaniin oolu. Warra olaanus nutti fiddi jaalatamudha fi Sidaama nutti gadi ergiti dangaa keessan duruu irraa isin kaasanii deebisaa fudhadhaa jettiin saniin achi maaliin ani na sodaadha baay'ee nu balleechaa jirti wayyaaneen kana Oromoo bakkuma jiru walii tumsuu qaba. Lakkoo guddaa keessa jirra ka uummanni 50,000 olii ka ta'u gara 100 ga'uuf deemaa kan buqqa'ee isaatis gargaarsi akka godhamuu fi GoFundMe banamee uummanni gargaarsas gochaa jira. Namni raadiyoo kana dhaggeeffatu illee akkasuma gargaarsa akka godhanii waa hundaanuu akka Oromoon hirmaatu nuti waamicha goona. Egaa obbo Lubee ibsa bal'aa nuu kennitanii kanarratti galatooma gara ijoo dubbii keenyatti moggaa deebinu. Egaa bachoo kaanee hanga Waashingtan DC'tti waan baay'ee bal'inaan haasofne. Yeroo karaa Kaalgaarii dhuftan nyaata mi'aawaa dhandhamuu ni feetu. Maarree yoo feetan mana nyaataa Shaggar Square'tti goruu hin dagatinaa. Nyaata mi'aawaa kana akkamiin dhufnee argachuu dandeenya jettanii yaaddoon isin hin seenin. Torban guutuu, ji'a guutuu, waggaa guutuu, sa'a 10 AM kaasee hanga sa'a 9 PM'tti ni argattu. Hundaafuu nutti goraa dhugeeffadhaa. Teessoon keenya 150711 Avenue, South West Calgary, Alberta, Canada. Bilbilli keenya 403-283-223. Mana nyaataa Shaggar Square. Egaa bachoo kaanee hanga Waashingtan DC'tti waan baay'ee bal'inaan haasofne. Kana keessa mee gootota Oromoo haa kaasnu namoota kanaan dura hin kaasne akka carraa dhaga'uu duwwaan osoo hin taane isin carraa probably argattan jedheen yaada ijaan arguu fi waliin haasa'uu fi waan tokko warri dur bardargiis haa ta'u isa boodas Oromoo jalaa dhabaman hin jiranii. Mee Koloneel Haayiluu Raggaasaa haa kaasnu. Namni kun baay'ee maqaa isaaniin ka'u. Mee isinii way beektanii waa'ee nama kanaa nutti himaa dhaggeeffannoonni keenya illee akka sirriitti baraniif. Ani wal argeetu hin beeku. Haayiluu Raggaasaa garuu nama inni wajjiniin guddate hiriyaan isaa immoo ganduma tokkotti kan wajjiniin guddatan hiriyaan isaa soddaa keenya. Sababa isaatiin waa'ee isaa oggaa dubbatu dhaga'ee jira akka natti himetti Haayiluu Raggaasaa baay'ee Oromoos ta'ee biyyi Itoophiyaa sunis dhuguma nama guddaa ufiitii fi bakkee kan kennitu oggaa taate qabna jettee ittiin boonuu kan ittiin boonu hoo taate Haayiluu Raggaasaa nama guddaadha, nama beekadha, nama kutataadha, ufittoo miti, nama uf jaalatuu miti, nama immoo iddoo barbaaduu miti, guddachuudha jedhee nama hojjetuu miti, ummata isaa nama jaalatuu jedhee natti meera. Kan isaa kana nan beeka gaafa
jeneraal Taaddasaa wajjiniin ba'uudha jedhanillee namni amma siin jedhe kuni kana wajjiniinis marii qabuu turani akka innis wajjiniin ba'u ta'ee hin baanee hin hafe maali jennaani maafte ati biraa jennaan qophiin akkanatti mul'atetti sirritti hin qophaamne onnee dhuma jiruu fi qulqullummaadhaan jeneraal Taaddasaanii fi Haayiluu Raggaasaa waan baay'eedhaan walii galu wanni walii galanii fi karaa tankolii hin laalanii kanaafi waan baay'eedhaan walii galu ani immoo karaa biraa immoo karaa tankoliin jiru waan laaluu fi waan tokko lakki kun hin ta'u waggaan jedhe isaaniin walloluu narra jira kanaafi itti meera duucha dhumatti qophii gaameti hin baanu jedheetan akkasittan biraa hafee jedhee natti meera namni kun amma illee lubbuudhaan hin jiru sirritti natti meera waan sobaa immoo natti himu firoomnis jira sababa kanaan wanni na goomsus hin jiru innuu mataan isaatiin booda baqataa ta'e biyya alaatitti du'e kanaafi wanni dhabus hin jiru kanaan waa'ee Haayiluu Raggaasaa garuu eegaa maqaan namaa kan ka'u ta'e yeroo baay'ee namoonni akka Haayiluu Raggaasaa kuni bakka guddaa warra dargii warra guddaa keechaa warra mootummaa Haayile Sillaasee garagalchanii beekolii walitti guuranii warra beekolii kana achitti biyya san akka dargiititti akka oofan godhame keechaa Haayiluu Raggaasaa tokko namicha akkanaa kana odoo bakkeessaatti hin mararamin maqaa Oromootiin taakka jedhe lammata immoo dubbii waliin rukutuu miti kan dhugaa oggaa dhaqanii lolaa baane ani gaazexaa nan qaba kan Ameerikaaniin baasee adda bilisummaa Oromooti kan ufiin jedhan isaanin dura kan Elemoo Qilxuuti bara 1973 ji'uma amma keessa jirru kanaa fi ji'a darbee Juulaay fi Septembarii kana Oktoobarii fi Septembarii kana keessa kan sosso'anii jarri Elemoo Qilxuuffaan jaarraa Abbaa Gadaaffaan tokko karaa Somaaleetiin naqee jaarran namoota amma ta'e qabatee karaa Somaaleetiin naqee tamma ta'e qabatee karaa Afaariin naqee kan jaarran faan hin qabamanii mana hidhaatti galchite Somaaleeni Elemoo Qilxuuffaan biyya isaanii ga'anii bara 1979tti ji'a kana keessa yeroo mataatti duraatiin maqaa adda bilisummaa Oromootiin qawwee tokkosan Elemoo Qilxuu wajjiniin warra dhuman hamma ammaatillee namni sirritti diriirsee maqaa isaanii tarree galche hin agarre jiraannan gaarii isaan warra karrabane jarreen kun gootota Oromoo yeroo baay'ee maqaan isaaniin ka'u kaanan illee xinnoo kan Elemoo Qilxuuti kan ka'u saniin achi maqaan isaanii baay'ee gadi qabamee ta'a deebi'ee bara 74tti jeneraal Taaddasaan kan amma erga silaa calqabe san isaan ka'an isaanis irra deebi'anii maqaa adda bilisummaa Oromootiin kan qawwee tokkosan maqaa adda bilisummaa Oromootiin kan lubbuun isaanii darbe kanaafi kana sirritti hundeessaa gadi dhaabbachuutu isarra jira namni waliin yeroo hojjaan dhabamu hoololli laafaa deemu anatu jalqabee anatu bu'uureche anatu goosisee 76tti goone 75tti goone kan jedhamu kana dhugaa kanarratti yeroo dabarsuu miti kuni dubbii dhugaati kana nama hime kuni Elemoo Qilxuuti kan calqabe saniinachi Taaddasaa Birruu itti fufee saniinachi jaarran hidhaadhaa hiikamnaan dhaqee itti dabalame maqaadhuma Oromoo Liberation Frontiitti kuni waan sirritti taa'u ani abbaa seenaa waanan ta'eefi kana
hoo seenan micciiramu naman gammachiisu bu'aanis irraa argatamu hin jiru dhaloonni dhufummoo gadi qotee hoo gadi baase baay'ee maali nama akkamiitii jedha abashaarraa wayyoodhumaa hin qabnu jechaadha hoo seenaa micciirree amma kan akka isaati kan biraa dhugaa sitti muuda fi odoo Jeneraal Taaddasaa Birruun faan hin kahin odoo Maccaatu lamni hin kahin gootota baay'ee qaba kan Oromoon ittiin sirbu baay'ee qaba maaliif sirba Oromoorra kan ga'e miidhaa kan irraan ga'e alagaan kun immoo abashaadha nafxanyaadha lafa saarratti gooftaa ta'ee achitti akka garbaatitti waan fedhe ajaje jiraachisa lafa isaa qochisiisa guyyaa 5 sanbataa fi sanbaxinnaa dallaa isaa ijaarsisa barzaa fi dhaabsisa dubartiin buna daffiftee mana ofiitti daffiftee dhaqxee namicha nafxanyicha abbaa lafaa san mana isaatti buna dhugu mirgumallee hin qabdu buna mana ofiititti dhuguudhaaf hamma kanatti nafxanyaan Oromoo irratti hoggaa taphattu gootota tokko kan obsuu dadhaban waan qabaniin manaa ba'anii lolu maqaan isaanii kenname shiftaa kan jedhamu shiftaa jechuun mootummaa kana dide jechaadha akkan ani hiikutti akka namni baay'een jedhuttis mootummaa nama miidhu kanaaf hin mo'amuu jechaadha kanaaf shiftaan baay'een yeroo baay'ee weedduudhaan namni qabsaa Oromoo hammam jabaa kan ta'e kan dhagaamu weeddutu ba'a yeroo baay'ee shiftaa baay'eedha kan bakka ba'anii kan karaa salaalee weedduudhaan biyya keessatti labsama raadiyoonii hin qabnu gaazexaa hin qabnu namni waan keenya haasa'u hin jiru garuu kan ittiin gaafatamne kan qabanii nama ittiin hin heene weedduun tuni akka jedhanitti weedduu tana abbaan baase ana kan jedhee itti gaafatamu hin jiru garuu weedduu hin jaalatu hin sirbu isaan gammadanii maaliif biyya miidhaan itti baay'ate biyya miidhaan itti jabaate namni hamma miidhaa kara biraa haasaa kan salaalee irratti ga'ee ani salaalee miti garuu kan salaalee irratti ga'ee baay'een beeka firootan qaba bara xaaliyaanii biyya san biitti sun gubannaan dheechanii kan dhufanii bachotti qubatanii maaliif akka wanti isaan keechee kan dhufte abbichuuf isaan keechee dhufanii raawwatanii qubatan kanaaf nan beeka sirritti ugaa nutti man waa'ee biyya isaanii ammallee warri hafan jiru hundi hin deebine maaliif kun lafan qabanii lafa namaati kan qotan achitti qotan immoo rakkoodha lafti tokko lafa bareedduu miti irraallee hin galfatan kafanallee wanni hin godhan rakkina isaanii sirba duwwaadha ufumaa humnumaan sirba duwwaa san duwwaa isaan wannoo jedhan isaan himatu rakkoo isaanii Taaddasaa Birruu Jeneraal Taaddasaa Birruu kana keechee kan bahe isas kan kaase kanuma agarii tulluu kan kaase kanuma argitee saniin achi immoo nama baay'eedha korommiin yaa garasuu zinnaara dachaa maaltu si geeche daarii machaa obboleewwanitti dheeche gaa'ii achi halkanii guyyaa mana namaa hunda barbaadu garasuudha qabuudha fi garasuun miidhaa kanaaf baay'eedha kan ka'anii tarree galchuun unuma danda'ama jagnoonni Oromoo biyya san keessa maaliif salaalee sirbituu ta'ee jedhee namni baay'een hin gaafata jaalateetii miti rakkoon kaatee dubbannaan qabamtee hidhamta kanaaf qorichisaa gaafa ayyaana sirbuudha hammasitti sirbaan biyya keessa labsuudha jagnoota baay'eedha akka maqaan isaanii bakka biraas akkasuma bakka biraas bakka baay'ee jira amma karaa wannoottan gadi bu'a karaa bachoottan gadi bu'a hamma maqaan namicha sanii hin tuqamne yaadatee daammasaa jedhama yeroo bara 78 duwwatti Journal of Oromo Student kan jedhamu irratti barreeffamee jira ani garuu yaadatee daammasaa firootan beeka bara kooti miti na inni bara xaaliyaaniti janna dhugumaan dhaabbate yaadatee daammasaa Baqqalaa Wayyaa wajjiniin ture haa ta'u malee booddee waraqaan dhufee jaanooyi Haile Sillaaseen galuu fi dubbisaatii
gammachuu keechan agarsiisaa jedhamee waraqaan takka dhuftee Haile Sillaasee Suudaan ga'e waraqaa dhufte sanii Dajjaazma Raas Abbabaatti ergamee achi Raas Abbabaarraa Garasuutti ergamee Garasuun immoo Baqqalaa Wayyaatti kenne. Baqqalaa Wayyaa Qarsaatti namoota isaa akkuma jiraniin Qarsaan Sooddoo keessa Qarsaatti namoota isaa akkuma jiraniin walitti qabee raawwatee waraqaan sun dubbifamte. Oggaa kana yaadatee daammasaa gaafii gaafate. Dubbii sana waan keessa beekuufi gaafii inni gaafate maal jedhe jarana Haile Sillaasee jettan kun eenyu jedhee gaafate. Namni gammadee qawwee tokkosa yennaan namicha qabanii fidanii Baqqalaa Wayyaa bira geechan ammallee yaadateen Haile Sillaasee hin beeku eenyu jedha. Innaa Haile Sillaaseen akkas namni ijaan agartan jirtu hin jiru. Isaa gabaa bahee midhaan gurguru namni argitan jirtu lakki. Namni du'ee booda qebeeka namichi kun argitanii beektu hin jiru. Bataskaan dhaqee oggaa dhungatu argitanii beektu lakki. Baqqalaa nama beekne bakkanatti maraatti amma dabqi sirra citutti. Kanaafi maalinni kun akkamitti nama beekne akkasitti kaatanii raawwatanii maraattu. Ana taanan abbaan na fakkaattan har'aa qabee Haile Sillaasee hin jedhuuni walatta Sillaasee hin jedhaani walatta Sillaaseen nugusa kootii miti jedhee namoota ofii kutatee keechaa bahe. Akkasitti namichi kun Haile Sillaasee miti Ingiliiziin dhufee biyya qabee oggaa kudhan guutuu hoo Ingiliiziin biyya san istaabilaayizii gochuudhaaf Haile Sillaasee qarqaaruudhaaf taa'u oggaa kudhan guutuu harkan kennannu jedhee namoota isaa qabatee lolaa ture. Beeki Ingiliiziidha kan lolu. Ingiliizota lolaa ture yaadatee daammasaa. Namoota isaa qabatee oggaan jedhu namoonni isaa immoo wal makaadha. Bachoo jira, Gajja jira, Aabbuun jira, Maallimni jira, gamaan immoo Sooddoo jira. Jarreen kana keessaa namoota yaada isaa fudhatan wal qabatanii bakkeen hin jiru bakkee hallayyaatu jira hallayyaan tokko waashatu jira achitti kan shaffatanii bakka achitti kan shaffatanii Ingiliiziin dadhabe qabu dadhabnaan biyya humnaan irratti duulchisee waashaa inni keessa jirutti cidii biyya baachisanii warma biyyaati kana kan goosisu fidanii karra waashaa san jala tuulanii achiin ibidda oggaatti gadi lakkisan ibiddi sunii ukkaamsee raawwatee achi keessa isaa fi obboleecha isaa duwwaa baasanii haati isaati achi keessa turte ishiin keessaa baatee jara kana lamaan duwwaa baasan loltuun isaa gaafa sanii cidhatu ture lafuma miilan deemanii ga'anii deema achi midhaan nyaadhaa jedhamanii waamamanii dhaqanii isaan achi turanii akkasitti yaadateen galaafatan. Namuu seenan tokkollee waa'ee yaadatee daammasaa biyya kootitti walitti Sillaaseen nugusan taatu jedhee raawwateeti kan didee raawwatee lolaa ture. Goota akkasiisanii kan qabnu goota baay'eedha kan maqaan isaanii hin dhaamin kan biraa wannoo ilaalaa yaadasaa ilaalaa dhaga'uun ooltu waa'ee yaadasaa amma bara wayyaanee kana bara dargiitii qabee amma bara wayyaaneetitti yaadasaa ilaalaa waashadhuma san keessatti shaffatee biyya san naannoo san Sooddoof Bachoo hamma tokko akka yaadateen dhuunfatin malee uf jalatti qabee ture. Innis akkasumatti odoo lolu hoo wayyaanee shaggargartu dhugaa dubbachuudhaaf isa dura shaggar seenee ture. Loltuu baay'een qabu nama 36 duwwaa qaba. Oggaa shaggar seenu. Garuu dallaadhuma warra tokko warra firoota isaa keessa ture isaan eeguudhaafi booda gadi deebi'e. Anillee oggaa mootummaa ce'umsaa san oggaan biyya dhaqu ijaan wal agarree mee jabaadhaa jiranaa warra OLF kana arguun barbaada maaliif jara kana wal argee rakkoon illee yoo dhufte bakkatti dheechan qopheeffachuu qabu jedhee natti dubbatee ture. Anis geechitan warra jara keenyatti mee narraa fudhanne nu shiiftaa wajjiniin hin mari'annu nu warra abbaa biyyaati jedhanii na didan. Akkasitti yaadasaan
homaa isaanis qarqaaruu hin dandeenye ufii isaatiifis biyya ofiitti deebi'ee ammas wayyaanee odoo lolu akka tasaa dhukkubsatee hakimii barbaadaa shaggar hoggaa dhufu achitti qabamee guyyaa 3 keessatti mootummaan Haile Sillaasee ajjeesee firoota qaba shaggar keessatti kottaa reeffa fudhadhaa jedhee akkasitti yaada isaanis du'e. Korma caalu dargii hoggaa 17 lole wayyaanee hoggaa jaalole. Mootummaa wayyaaneeti moo mootummaa Haile Sillaasee jettan? Wayyaaneti miti? Wayyaaneti duraan dargii lole hoggaa 17. Saniin achi kan wayyaanee hoggaa 7 lole booda wayyaaneen dhibamee shaggar dhufnaa wayyaaneen ajjeeste. Okay. Wayyaaneen isa ajjeefte erga hoggaa saniiti karaa sanii hammana kan biyya kirkirsu kan bahu hamma ammaatitti hin jiru. Egaa nama baay'eedha. Kan ittiin sirbamu maal godhaa daarii hawaasii baate duukam daarii bulte yaa baata kan minishiriidhaan uf gubde jedhee sirba namni. Hawaasan kun akkasitti nafxanyaa rakkisee booddee faxnoo daraashin dhufee rakkifnaan isaan harka kennadhee nan ajjeesanii na rakkisanii waanan beekunda dubbachuurra jedhee raawwatee uf ajjeesee du'e. Na baay'eedha warri akkasii kun kan jagnoonni Oromoo kan seenan hin beekne guyyaadhuma lama qawwee qabatee kan akkas deddeemee biyyaa ba'ee hunduu akka gootatitti har'a hoggaa ibsamanii garaa keessaanii madaatu natti mul'ata. Garuu eenyu dubbataa fi jechuu kooti. Atumti mataa keetiin ulfina guddaa qabda. Karra cufame baay'ee banaa jirta. Goota jechuun kan akka keetii kana fa'a akkanaan ilaale. Ulfaadha obbo Lubee mee nama lama kaasna asirratti. Tokko Maammoo Mazammire hoggaan dubbisu dhagaa tokkoon simbira lama kottaa dhugaa bashannanaa daldaltoota Oromoos dinagdeen jabeessaa jechuun siyyaama. Gosoota dhugaatii biiraa, wiskii, wayinii akkasumas dhugaatiilee filatamoo biroo. Cheers. Cheers. Mana dhugaatii FB Liquors. Teessoon 1905 9th Street, Northwest, Washington DC. Cheers. FB Liquors. Mee nama lama kaasna asirratti. Tokko Maammoo Mazammire hoggaan dubbisu mana tiyaatirii ilaaluu seenaniit hiriyaasaa Tasfaayee kan jedhamu wajjin tiyaatirii ilaaluu seenaniit suuraa Haile Sillaasee agarraan jibbarraa kan ka'e suuraa namicha kanaa arge kan jedhuun hoggaa advertaayiziin suuraa mootii nugusichaa agarsiisu jibbarraa kan ka'e aaruudhaan boombii itti darbe. Boombii itti darbuudhaan nama 15 madeessee hin madaan malee hin duune kanaanii fannifamuu danda'ee jedha. Sababni Maammoo Mazammiritiif fannifame kana ture. Maammoo Mazammire erguma odoo machaa tuulamaa hin naqiniin dura mootummaa Haile Sillaasee kanaan mootii Oromoo irratti ta'uu kana nama diduu ture. Kanumaafuu jedhee bakkeen itti waan tokko gochuu danda'amu hoo loltuu ta'e hoo barate militarii hoggaa barate ta'ee itti mul'annaan Maammoo Mazammire mana barmootati beekamaa qabxii babbareedaa yeroo hundumaa kan fidu jabaa jedhamee kan barsiiftonni isaa haasa'aniif nama akkasiisanii bara Maammoo Mazammire san nama akkasiisan dhaqanii akaadaamii namaa laalanii kutaa 11 nama fuudhanii militarii akaadaamii Hararge geessu. Maammoo Mazammire akkasitti warra mataa dura filamee akaadaamii militarii akaadaamii Hararge dhaqe. Hararge dhaqee qabxii mataa duraatiin mo'atee achi
shilmaata baay'ee fudhatee saniin achi militarii keessatti akka hojjetuu fi waan inni durumaanuu atakaraa turee fi qarqara ogaadetti erguu hookan qarqaratti erguu ummata Oromoo irraa fageechuu waan barbaachiseef akkas waan goonani eegasuu ani militarii hin barbaadu jedhee jalaa badee Booranatti barsiisaa ta'ee waggaa 2 ture. Achi barsiisaa saasan dhiisee yuunivarsiitiitti deebi'ee erga irraaffatamee booddee malee baay'ee barbaadanii booddee irraaffatamega. Achi erga yuunivarsiitii keessa seenee achitti maammoon yuunivarsiitii keessattis miidhaa Oromoo irra ga'u takkaa adabatee itti gammadee hin beeku. Kanaaf karaadhuma barbaada. Dhaabni Oromoo Maccaa Tuulamni dhaabbannaan isaan dura dhaabni Jawaatinaa Maccaa kan jedhamu dhaabbannaan achi keessatti miseensome warra Maccaa fi Tuulamni walitti makamee tokko ta'uu qaba jedhe keessa warra mataa duraa keessa warri dargaggoo keessa tokko Maammoo Mazammir ture qooda guddaa qaba. Koroneel Alamuu Qixxeecha fi Obbo Hayilamaariyaam Gammadaa walitti haasa'anii walitti makanii dhaaba beekamaa tokko guddaa tokko akka dhaabanii warra dargaggoo kana keessatti taphate keessa tokko kan akka Maammoo Mazammiri akka Kumsaa Lataafaa kan biraatis akkasuma jijjiiru jarreen kunis itti makamanii warri dargaggootaa kuni kan godhan egaa Maammoon Maccaa Tuulamaa keessatti gallaan akka warra biraa taa'ee dhaggeeffatee hoo kan harka rukutuu yookaan gammadee ol utaaluu odoon ta'in security Maccaa Tuulamaa namoota filatee namoota amma tokko filatee warra hidhatanii awwaala bakkee islaamni itti awwaalamutu achi jira fuula dura Maccaa Tuulamaa isaan achi taa'uu turan hin ta'anii dhaabbatu hamma mitingin dhumutti. Maammoon kana hundumaa gochuu isaatiin baay'ee warri dargaggoo baay'ee jaalatu warri jaarsoliis baay'ee jaalatu guyyaa gaaf tokko namoota Maccaa Tuulamaa keessaa dallansiisee hin beeku gootummaa isaatiin hin dinqisiifatu jaalaltee namaa qabaataa jaalaltee ijoollee qabaataa kana godhaa warri inni ammaatti jette haasofte kun hundumtuu warra isa wajjiniin jiru warra isa wajjiniin yeroo isaanii dabarsanii nama akkanaa kanatu egaa amma waa'ee boombitti deemna boombii san odoo kan baqaqsee kanaafi jedhu garuu boombii dhuguma inni oggaa godhe boombiin nama ajjeefne seerri biyya sanii nama ajjeefne hidhuu malee hidhaa bara baay'ee hidhuu malee erga namni hin duune lubbuu namaa hin baafne lubbuu namaa hin baasani boombii darbatte jedhanii raawwatanii. Haa ta'u malee Haile Sillaasee fotoogiraafii arginaan aareedha. Fotoogiraafii Haile Sillaasee dhiisee Haile Sillaaseedha guyyaadhaan argaa ture Maammoon wanni kanaaf jedhee isa aarsus hin turre. Waa'ee fiilmii sanaa anamma raadiyoon kanarratti hoggaan haasa'u waa'ee boombii darbannaa sana hamma ammaatitti namni hin ta'aadha malee kan naan jedhan namni isumatu godhee naan jedhu hin agarre ani hamma ammaatitti namni natti hin jiru anis kan mataa kootiin kan koo yaada hin ta'a kan jedhamuun qaba malee wanni qabatamaan tokko hin jiru boombisu sababa taateti kan jedhamu garuu hin fudhadhu. Maammoon boombiin dhootus dhoowuu baattus jibbamaadha dhabamuuti isarra jira kanaaf ajjeefamee jechuu kooti. Yaadumatti wannoo godhan malee qabatamaadhaan wanni inni hojjete hin jiru wanni beekames hin jiru otoo ta'ellee nama hin ajjeesne wanni safannisiisu hin jiru so inuma hin barbaadne fi isuma balleessuu barbaadanii jettu. Isuma akka dhabamu gochuudhaaf maaliif namni qabna jennu maammoodha tokko. Nama akkasiisan bifam dhabamsiisuu barbaadu kanaaf namoota baay'ee namni nun beeknes kan dhabaman jiru kan biyyaa ba'anis jiru
egaa inni sababa kanatti maammoon kan dhabuu dandeenye. Yoo kana yoo haasofnu gaazexaa Ibrahim qabaa dabaloo labaashuu an jettanii turtani mee waa'ee sanarratti haasofnu daqiiqaa murtaa'e. Egaa waan tokko immoo kanasitti himu kan maammoo ajjeechisiise akkan inni ifne waraqaa barreechaa ture maammoon seenaa Oromoo kan darbee fi kan ammaa jedhee matsaafa gochuudhaaf barreechaa ture maammoo. Mana isaa gaafa deemanii mana isaa waan inni qabu hundumaa sakatta'an seenaa Oromoo kan darbee fi kan amma keessa jirru jedhee fi kan karaa fuulduraa maal ta'uu qaba jedhe kuni bagan irra darbini kana barreechaa ture. Warra achitti mana hidhaa wajjiniin turan warra kana beekutu anatti sime. Maal inni seenaa Oromoo gaa jedhu akkatti Oromoon biyya ofii biyya bilisa taate qabaataa ture jireenya gaarii abbaa fedhe biyya Afrikaa caalaa jiraatuu fi demokraasii Afrikaa dhiisii Iroopanuu hin qabaanne akka qabaa ture ibsa kan mataa dura seenaa. Kan amma keessa jirru kan jedhamu kan Minilikiin erga qabamee booddee bara Haile Sillaaseetti dabalee Oromoo irra waan ga'e lafa dhabuusaa, biyya dhabuusaa, afaan dhabuusaa, aadaa dhabuusaa, eenyummaa dhabuusaa, maqaa dhabuusaa kana kan himu akka gaariitti ibsaa ture lama jedhe. Kasadaffaa karaa fuulduraa Oromoon akka Oromootitti jiraachuudhaaf ikoonomiidhaan qarqaarsa namiyyuu malee jiraachuu akka danda'u akka Jibuutitti miti akka biyya xinnaa Central Afrikaa sanitti miti akka biyya xixiqqoo irratti miti biyya guddoo biyya coomtuu tokko ta'ee uf danda'ee jiraachuu akka danda'u waanni uumamaan qabeenya hundumaanuu bareechee kan tolche. Oromoon abbaa fedhe wajjiniin jiraachuu hin danda'a hin barbaachisu oggaa jedhame ufiin immoo jiraachuudha kan ummata danda'u jedhee raawwatee waan tokko achirra kaa'ee kana oggaa sakatta'an isa kana argatan. Hamma ammaa barruun maammoo Mazammir bakka hookan harka security jira amma security sun harka wayyaanee jira achi jira ta'a hookan hin dhabamsiisu akkuma namni ijaan hin agarree godhu isatu isaan aarsee kuni namichi diina Itoophiyaati namicha nugusan barbaanne namicha amantii haaraa itti dhufe kan Oromoo sun hafee kiristaanummaan kun haaraa nutti dhufe kan keenyaa miti jedhu nama sirni gadaa balleechee hin badee isatu caala jedhu namichi akkanaa kana akkamitti akka lubbuun isaa jiraatu godhama jedhamee raawwatee xiiqii kana kan isa ajjeechisiise kana malee boombii darbachaa miti. Kana amma dhiifama naa godhi duubatti deebi'uu kootiif. Galatooma lakki waan bareedaa itti dabaltanii amma kan maraan itti hafuufne. Kan itti aanu waa'ee maal ture? Dabaloo labaashuu. Kan dabaloo labaashuu ani gaazexaas qaba. Gaazexaas garagalchee lallaalee tan ture. Gaazexaan kun beeki waan tokko beekuun nurra jira. Gaazexaan kun warra agaree tulluu jibburraayi kan barraayi warra mootummaati kan barreeche. Gaazexaan warra mootummaa silaa mootummaan akka jaalatutti kan barreeffamu. Poolisinnaa irmijaa'uun kun akka jaalatamutti akka mootummaan jaalatutti sirritti aramamee bakka jallatutti jallisee bakka itti dabalamutti dabalee bakka ol kaasutti kaasee haa ta'u malee namni sirritti dubbisee hojjaa agaree tulluu waan baay'ee gaazexaa sanirraa argata. Anaaf barmoota guddaadha kan ta'e maali isaanii agareen akkamitti rakkisaa akka ta'e bara baay'ee isaaniirraa akka fixe namicha kana qabuudhaaf odoo isaan bira jiruu akka isaan bira hin jirre inni isaan walakkaa jiraa taa'anii waa'ee isaa karaa itti balleechaniin
oggaa mari'atan jarreen kun baay'een isaanii fuula nagaree hin beekani nafxanyoota ajajamaniiti kan naqani dhaqanii raawwatanii bakka gabaa oolu gabaa oggaa oolan achitti bakka gabaa sanitti namni hundumtuu gooffoo ofirraa kaasee gooftoliitu akkam ooltan jedhaani saniin achi namni hundumtuu asiifachi isaan butee mana daadhii seensisaa yookaan mana raqee yookaan bakkuma fe'an hillaatuu fi jala fiiguu kana oggaa ta'uu agareen achuma gabaasan keessa odoo isaan abbaanni ta'ee hin beekin mana bunaa seenee kan mana bunaa saniin jara kana midhaan laadhuuf dhugaatii kenniif oggaa isaan nyaatanii dhugan booddee waraqaa kana itti kenni jedhee ka'ee biraa bahee deema na muddamaani jedhee raawwate kan isaan dinqisiisee albaatii irra gadi naqe kana agareen oggaa sanii isaan erga baanii booddee akka gaazexaan sun jedhutti agareen erga bahee booddee kan horii fuutu suni kan nyaattan kan dhugdatan hundumtuu kaffalamee jira namni kaffalee kunooti jettee raawwattee waraqaa inni barreessee itti kenniti bananii oggaa laalanii ana agaree tulluuti midhaan nyaattanii isinitti fakkaatiin dhiiga Oromoo nyaattanii ana ganaan dhiiga keechan gadi naqa ana harka akka jirtan ammaa qabdanii beeka agaree qabna jettanii akkasin godhatina olii gadi hin fiffiigina anatu isin haleelaa jedhee itti dhaadatee oggaa akkas jedhu gadi tuttufanii hancufa tuttufanii dhuguma dhiiga nyaanne namichi kun akkasitti nu rakkisaa jedhanii raawwatanii rakkisaa ture kana baay'ee admaarii godhan yeroo gabaa adda addaarra naannaa bakka tokko hin taa'u makiinaa loonchiinaa hin fudhatu horii kaffalee hin deemu kan inni godhu akka gaazexaa irratti ta'u qawwee harkaa qaba qawwee san qabatee hurufa keessa dhaabbatee shofeerii dhaabsisa shofeeriin qawwee yoo arge hin dhaaba gubbaarra taa'a malee keechan taa'u makiinaa zittaa'u gubbaarra taa'a bitaa mirga laalaa kulii wayii fakkaatee oggaa katamaatti dhiyaatu dhaabi jedhaan karaa mastawaatiitiin qawwee itti gadi loose oggaa saniin dhaabaa irraa bu'ee raawwateeti miila isaatiin deema akka poolisiin himutti kanumatu na dinqisiisan kunuu dinqisiisaadha namtichi tokko poolis akaadaamii tokko hin seenne taaktikii biyya biraan baranne akkasumatti waaqni beekuma kana kenneefi lubbuu nama akkasiiti jechuu kooti agareen saniin achi waan baay'ee godha xiyyiitiin agareen in ajjeeftu kan jedhanis wanni inni hojjetu waan tokko hin jira akkasitti anatti faa tokkosaa jedha qalahii keessaa baasee waan tokko godhee ugaatti tokko san xiyyiitiin hin ajjeeftu kanaafi warra inni wajjin hin jirus hin sodaatu isarratti waan tokko fudhachuudhaaf namuu bitamee agaree irratti harka isaa fudhatee itti tokkosee ajjeesuu hin danda'an mootummaan garuu nama baay'ee bitee booda sodaatanii raawwatanii didan maaliif inni xiyyiitiin isaan ajjeeftu waan jedhameef kana waan akka gaaritti bakka hundattuu onnoo godhaniif himameef in taa'u immoo bakka tokko hin taa'u olii gadi deema salaale duwwaa hin taa'u bakka biraa biyya geeddara karaa jimmaatiin Ilubaaboor keessa bahee Wallagga dhaqa karaa Wallaggaatiin Naqamte faa deemee bakka baay'ee deema bakka hundattuu fira qaba akkuma beeknu kanagaa namni as jiddugaleessa Oromiyaati sababa lafa dhabeef jedhee bakka hundumaattuu biyya Oromiyaa kana keessa jiran baay'eedha isaanii wajjiniin keettoo qaba wal quba qaba mana isaanii taa'a isaantu jiraachisaa hamma yeroo gabaabaadhaaf ji'a tokko ookanii torban lama hin taa'a saniin achi bakka tokko hin turu akkasitti tokkichi kophaasa godhee biyyatti deebi'ee nama torba qabatee jara nagaayi amma Haile Sillaasee garagalchina jedhee nama shaggarseene safara Moratee safara jedhamu san achi ture achitti kanaaf oduu akka gaariitti qophaa'aa jiranu namni biraa himee dallaan marsamee qe'ee marsamee kunis gaazexaadhuma sanirra jira ollaan sun hundumtuu marsamee tooksii itti gatta'anii jarreen torban sanii fi mana intalaa mana isaan jiran kan jirtu ishiillee qabatanii raawwatanii hamma Inxooxxootti ba'an jalaa ba'an booda intala gadi lakkisanii isaan ofii isaaniitti biyya isaaniitti galan kana kan godhe agaree tulluuti onnataa akkasiiti ta'uu fi didee xiqqeenya namaa tituu yookaan
isa rakkise ta'a malee nama onnataa Haile Sillaasee garagalchuudha ta'e. Namichi kun agaree tullu duraan dhibba keessaa dhibba Maccaa Tuulamaa miseensa Maccaa Tuulamaati. Maccaa Tuulamaa yaada Maccaa Tuulamaa wajjiniin nama dhaabbatu waan Maccaa Tuulamni godhee nama jaalatu Jeneraal Taaddasee Birruu baanan inni sababa kanaaf manaa bahe duraan dursee hin baane garuu miidhaa warra isaarra gahe hin beeka lafan qabani mana namaati lafa namaati kan qotan innuu sababa kanaaf lafa namaan qotee hin jiraatu jedhee kibir zabanyaa galee inni kibir zabanyaa ture. Kibir zabanyaa keessatti nama gaariidha beekadha jabaadha nama ulfina qabu ture. Egaa kana saniin achi biyya isaatti poolisiin narumjaa inni jedhu kuni du'a hagarii akkamitti dhiyeesse gaafa inni qabame jedhu ka dabaloo labaashuu ta'iizoo mooto al jedhe moo maal jedhe gaa isaan hordofaa turtan. Egaa maal jedhee Gaaffii deebii maanguddoo Oromoo obbo Lubee Birruu waliin taasifne kutaa 5ffaa har'aa irratti xumuruuf kaayyeffannus hanqina yerootiin kutaa 6ffaatti xumuruuf dirqamne jirra. Kutaa xumuraa torbee qabannee isiniif dhiyaannaa kan hagammaa irraas barnoota guddaa akka argattan abdii isinitti qabna. Torbee haga sagantaa wal fakkaataan walitti deebinutti asumaan nagaa kiyya isinitti dhaammadhaa turtii keessaniifis galatooma.